abbaan qabatee welkaami ganduma keessa deema. Ijoollee immoo gorsee guddisuutti hin jiru. Bira taa'ee hin gorse. Ijoolleen amma akka taatu dhabdee mutaantii nama agarsiifti. Warra 30 mutaantii agarsiifti. Badduguma ijoolleen udaaniif deemti fakkaatti. Haalli waggaan bira gattee udaaniif deemtanii hin jaanne. Warra 30 ni kaaf godhu yaanimi isaanii ni kaaf godhu deemu kana hedduun doosaan ni mul'ata. Ijoollee mutaantii tana ilmaa'u ishii tana gubba kaayyadhu kofoo gubbatti. Ishii tana harkaan malee jallalli sii buuti. Gubba kaayyadhu hin jeen. Waan egaa islaamtaan san gubba kaatanii irra bareedan. Guddisa ijoollee sanatti ammaa tana dhibde biina dhibde ijoolleen lukkuu faranjii fakkaatti beeyta. Akkayyuu bakkayyuu udaanaa nyaatti. Udaana teessee. Qulqullina harkaan dhiqattu. Ichi deebitee sila harka dhiqattiimi. Harka isa dhiqatti bakka isa nyaatti. Udaana teessee nyaachuu. Zabana kana. Faashina jedhee akkayyuu ta'uu jedhee faashinni baana waa tanaa misila. Sila mata nama mataa fi eegeen mata namaa eega. Amma biitti teenyituun beektaa samiin isii xixiqqoo lafti isii rakkoo moojummaan keenya kunu hojjettoonni mootummaatu hin dhufu karaas hin qabnuumi. Samiin amma karaan hin jiru karaan maganaan jiru. Namni laagdee dhukkubsate asii hanga duraanitti godhanii itti jimaa fitanii booma jiru. Sireetti ijaaranii tana. Amma yaa rabbi narraan gorsiisin jedhanii kara dhaltus ni jirti. Akkasii fe'anii ni jira beektaa. Samiin isaa asitti xiqqoo. Gaazexeessitoonni gaara mul'ataa jala deemuu malee. Asiin karaa ashaa kanaan baramma bakka inni hin qabane biyyattii sana mataa mojoota akka isaanii jee maana garee mee filannaa sirbaa keessattuu nuti kun immoo maxxantuma gaara mul'ataati tana. Kanaa jimaa bargaa hanga tokko nuti asii danda'a. Silaan dandeenyaa jimaa keenya fudhataniituma bakka nyaatanii jimaan keenya taatu hin bitamu. Kafaltiin magaalaa nurraa naftu kafaltiin waan hundaan kafalla jimaan keenya ifin nafaqaan danda'u. Amma gaazexaa biyyuma tanaa bishaan ni qabdii beektaa tanaaf yaa'uu didne immoo. Bishaan akka gaarii qabna bargaa bishaan kana irratti ammaan akkini ijoo akka yaada kiyyaatti bishaan achi gaggii qabul kaasan bishaan garba gurraacha jedhaniitiif finfinnee kana jira. Garbi gurraachi sun bishaan kanaa mitiyyuu kan hangawaan garuu warshaarra dhaabaniitiif haayilaandii godhanii gurguru jira. Anuma inuu gaaf tokko qullubbiitti argate kan baasaayyeen itti marse tokko yaaniiti laayiman. Bishaan haroo gumeessan geessu bishaan warra qoontar bishaan akka warra qoontar xiqqishaa kan irra mana jaaran awwa silaa bishaan warra qoontar kun izraaf godhuu baanne achumaan bishaan lafa lixaatanii lafa lixu jiran yaa'oo isaan san mana warra qoontar san itti haayilaandii goona jee yaadeeti maraataa ta'an jee dhiisirre biyya ta'e. Laatee godhee bichi taate malee silaa laabar bakka keenyaanee. Eewwan mootii ta'ee bichi ta'e malee. Amma inuu dabbaalfaan guddoomi. Dabbaalfaan qofaa miti bishaan nama giddiisu nookaa. Burqaanjee. Burqaan sun bar faabrikaa meeqa danda'a? Wallaahi silaa akkas godhani. Bisa obaasuu ni danda'a. Silaa seeraan obaasanii ammoo bishaan boggommeessaa dhugu jira. Biyya biraa bishaan ibitan. Keenya kana gommeessaa dhugu jira. Cinqii kanaa tana fa'aa jira. Mee duuba haa mootummaan maal godhuu qabeettan ka karaarra mootummaan karaa qosanii lammaffaa abbootiin maal godhuu qabaa wanta irratti. An abbootiin amma. Abbootiin ijoollee guddisuu kana irratti maal godhuu qabaa? Ijoollee gorsii. Lammaffaa karaa mootummaan kun karaa fi dinagdee kana guddisuu irratti maal godhuu qabaa? Ijoollee gorsuudha qaba. Akkanaa miti akkanni qaaniidha. Akkanni qaaniidha safuudha. Akkanaa mi guddisa namaa irratti akkanni qooyxuu miti jee ijoollee akkanni fafaa jee tiime
gorsuu qaba. Ifiyyoos abbootiin kun Abbaan ifimoo bare akkam taasise jedhe biyyuma samiin xiqqoo tan keessatti samiin bal'oote kunis wayyumatti hin jiraafta. Gaafati kaagidee nas jiruudhaa kan immoo baddaa sana ol bahee hoggaa harree sana ol ba'an akkana samiidanii harkaan qabatanii hin ta'a. Ni dhiibanna fakkaatti nu gisee gannaafa ni dhiibanna fakkaatti. Ijoollee ammoo ijoolleen ammaatu xixiqqishoon ammaa meeshoo ba'uu danda'a. Samiin tuqan jaan hin dandeessu. Ayyaas hin jettu ijoolleen. Ijoolleen akkasitti abboonni buusii hanga ta'eef walitti buufatee karaa makiinaa kan akka furmaata godhu. Abboota mootummaa. Mootummaa dura abboonni hoggaa tattaaffii godhu. Silaa namaa hiriira ba'ee akkasitti karaa kana nu waa baasanii hoggaa jedhan mootummaan sangata kana gargaara. Waliin karaan furmaanni hoggaa dhufe. Biitti deebiisuun ziqee taati. Amma immoo bare gurguru qarshii takka gurguru barbaaddi manni asiiti. Jibbine egaa karaan qabduumi. Waan dibaan jeeftee beekta jibbinee jira. Ammoo akka boodaatti isin faayaa beekta. Akkasi karaa kana rabbiin waa baasu. Mootummaanis tattaaffii haa godhu. Uummanni tattaaffii haa godhu. Silaa nuti dura xiqqisho buufannee karaan baha. فهو حسبه خمس ركعتي وتكا هنداب أبدقي يا ربي في سخان كابو رب التي